godhaa jirtan kun haala mishaa miti haala dansaa miti kanaa jechuu barbaada. Inni biraa siigaltee waa'ee daangaa kana siigaltee dhugaa dubbachuudhaa fi wayyaaneen seenaa hamtuu daleedee lafa Oromootii fi uummata Oromoo irrattis kanaaf lafa Oromoo qoqqoodee Oromoon tu siigaltee cicciramtee lafaanis namaanis akka xiqqaattu godhuu irratti wayyaaneen shira hedduu siigaltee lafa Oromoo irratti daleedee lafa hedduu Oromoo jala baaftee siigaltee Somaaliidhaaf kan turte. Akkasuma daangaan Oromoo kora hedduudhaan akka dhiphatu akka rakkatu lafa Oromoo xiqqeessuu irratti inni dalagaa turte. Kanaaf siigaltee amma haalli mul'atu haalli siigaltee daangaa wajjinis wal qabatee mul'atu kun uummanni keenya siigaltee dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Lafti Oromoo daangaan Oromiyaa eegamuu qaba. Kana siigaltee ammaas obboleeyyan kiyya yeroo goonu warra siigaltee biyya bulchu kanaas isaan waliin taatanii daangaan Oromiyaa akka kabaduutu barbaachisaa jira. Yeroo takka siigaltee wayii qomadhee wayiin dhoosee daangaa falmaddoo taate gama biraatiin ammallee siigaltee daangaan kun akka uummata kanaan siigaltee badu godhuudha beeka dhugaa dubbachuuf. Kanaaf namni keenya tokkummaadhaan jabaachuutu barbaachisa. Tokkummaadhaan uummata keenya warra daangaa jiru jabeessuu barbaachisa. Kanaaf siigaltee akkamitti TikTok kanarra ba'ee kaleessa giiftii kadhachaa turte arragdee dubbiin xiqqoon tun gad dhufte uummata keenya arrabsuu akkasuma siigaltee jaarraa abbaa gadaa fa'aa tuquun siigaltee footoo gaggaragalchuun akka sammuu ta'e gaggaragalchiteeti. Awwanni TikTok kanarraa na aarsi kana dhugaa dubbachuudhaaf. Namni jaarraa abbaa gadaa siigaltee mataa gaggaragalchee nama sammuu isaa gaggaragalchee jechuudha. Nama sammuu Oromoo gaggaragalchee jechuudha. Oromoo guutuu fuudhee kan godhatu nama nama sammuu gaggaragalche. Nama kanaa kana fa'aa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf obboleeyyaa lafa teenya uummanni keenya siigaltee qindoomee daangaa isaa eeggachuun kuni ta'uu qaba. Nama qindoomeetutu waan isaatu eeggata. Namni siigaltee faffaca'ee as gubbattuu dhufee TikTok kana gubbat dhufee galgaluu lola walirratti labsee uummata keessallee lola kana naqee uummata diigu daangaan isaa siigaltee daangaan keenya kabajamuu hin danda'u. Beekaa akkasitti hubadhaa. Kanaaf hedduu takka siigaltee nama aarsi dubbiin. Kanaaf waa'ee daangaa dhugaa dubbachuudhaaf Booranarraa muuxannoo fudhachuun barbaachisaadha. Booranni lafa isaa eeggachuudhaan tokko ittiin qixxaatu. Lafti siigaltee wanni har'a lafa Oromiyaan siigaltee waan rabbiin duraanuu uummata Oromooti lafa kanne. Har'a lafa Oromiyaa jennee wayi waan nuti lafti teenya siigaltee daangaan keenya ifaadha jechuudha. Akkuma har'a ifu sinin jee lafa Oromiyaa kacicciree diinaaf kanne kacicciree siigaltee naannoo Somaaliyaatiif kanne kacicciree gama siigaltee Benishaanguliin gama hundaanuu siigaltee kagodhe wayyaaneedha. Wayyaaneen siigaltee shira hammeenyaa uummata Oromoo irratti daleedee kutte dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf shira saniitu hin badin. Kanaaf uummanni keenya jabaadhaa daangaa keenya haa eeggannu. Daangaa keenya siigaltee eeggachuun mataa ofii eeggachuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya haa daangaarra jiru. Amma daangaa gama cinaaksaniinis gama moyyaaleetiinis gama mayyuutiinis miinoonis hundaanuu siigaltee uummata san siigaltee warra daangaa Oromiyaa eegaa jiru Baaleeniis Maddoo Laabuutiinis jechuudha. Uummata san akkamitti gargaara? Uummata siigaltee gama daangaarra jiru kana yoo daabboo takka binneef yoo siigaltee midhaan tokko binneef irra jira jechuudha. As gubbaadha boombii walit dhoosurra as gubbaadha wal qoqqooduurra kana siigaltee wanni nu barbaachisu. Malee as gubbaadha boo namni nu jajee bara. Namni tokko waan jee beektaa silaa afaan Chaayinaa beekee siigaltee TikTok makanaa Oromoon akkam fayyadamnee godhaa jee dhugaa isaati. Dhugaa beeku. Akkaataa siigaltee nuti walitti gad dhufnu kanaatutu waan hamtu. Kanaaf obboleeyyan kiyya tokkummaadhaan daangaa ofii eeggachuun hedduu gaariidha. Uummata keenya siigaltee miidhamaa jiru gargaaruu irratti haa bobbaanu. Kanaaf obboleessa kanarratti haa goonu.
malee wal qooduu hin barbaachisu wal tuquun hin barbaachisu yeroo hundaa'u jenereeshinii sii galtee waan gaarii haa dalaynu. Okay, mee eenyutu na naqi jedhe ni kute. Kanaaf obboleessu sanaa dalaynu waan gaarii haa dalaynu. Dhaloota kana sii galtee dhaloota yeroo hundaa'u shira TikTok irraa itti gabfuune dhaloota wooma hamtuu yaadu uumuun nurran jiraatu. TikTok kanarra yoo dhufnee wooma gaarii takka sii galtee waan gaarii namni irraa waa baratu haa goonu. Kana obboleeyyan mee taaptaap jaaniisa taaptaap godhaama. Okay, taaptaap godhaame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقا يا رجل Yaadu yaadu. كم نقا فيا Alhamdulillah, galata rabbi akkam itoo nagaa. فيا الحمد لله كم Wallahi gaariidha alhamdulillah. إيه دي متجرت إن مقاري دا أكرمتي Yaada kan dhadhaame. يا إيه دوغا لكم يا تساني واي دان كارا كنا أكو بيتوتي أنا جنا سنما أنا لما أكو بيتوتي أنا ناس أنا كان بيو جام كوني مقالة جيجا برا خان يرتكو راجي تولا مقالة جيجا كيس يو جنس مدن تجي مالف مقالة جيجا في أنا بيو جام كوني كلا كرو متى كلين كمان waan akkas taatee lafa babal'ifannaa guddaa kan lafti tun lafa namni feenya irra dhumee irra cabee irra beelaawee waan si ajaa'ibu keessaa namni baay'ee miidhamu jira baay'ee miidhameera amma ta'e dheeraa waan miidhamu jiru amma waan karoora kana qabbeessan si fakkaata maaliif namni gisee beeltii irra kutee lolli irra kutee abdii kutannaa addaa keessa jira uummanni kun uummata jajjaboodha uummata eenyummaa isaanii falmatu laaffisa addaa sitti hima naannoon Oromiyaa bira dhaabbattee waan guutuu hin qabdu uummanni hawaasa uummanni jaarsoo jedhamu ifiif wal bira dhaabbatanii ifiif isaanii wal qabanii waan akkana ta'eef har'a laal waan kana hunda hojii walii qabanii hanoota jedhamee moggaafame kana keessaa ammallee maas isaan wal afaan deebisuu ammaahu amma isaan karaa tokko ilaala har'a nama wal afaan deebi'u miti maal fayyadte du'aa isaanii cabaa isaanii fayyaa isaanii haashimachaa jajjabaachaa nama jabaa waan ta'aniif irraa humniti tuni humniti amma akka mataa kiyyaatti waan kana mootummaanis quba qabdi jeen yaada maaliif lafti tuni biiraatii miti lafa Oromiyaati lafa namni jabaan irra jiru lafa daangaan akkan sama amma Oromiyaa keessaa ilaalte lafti Oromiyaa daangaan bakka hundaan isaa mamaa dhiibama uummanni jaarsaa immoo itti cabee itti buruqamu daangaa isaa kabachiisa malee amma turan dhiibamne amma irra dhiibuudhaaf karoora gurguddaa baasanii irra jiranii. Waan kana gaa uummanni namni waa hubatu ta'u akkasuma TikTok irraa dhaabbatanii dhawwaa ilaaf ilaameen qolqoo qabaatuun wanti tura kan deemaa jira jechuun waan gaariidha. Yaadni fayyaan. Hedduu takka galatoome obboleessa kiyyaa eeba dhugaa dubbachuudhaaf nutis wanni jechaa jirru namni keenya sii galtee TikTok kanarraa osoo sii galtee wal qoodee wal arrabsuu hin taane lafa Oromiyaatii fi uummata keenya si rakkachaa jiru akkamitti bira dhaabbannaa irratti yoo dalagame lafti sii galtee akkuma beekamu wayyaan hin bar seenaa hammeenyaa uummata Oromoo daleedee tuqottee beeku. Kanaaf amma tattaaffii sii galtee mootummaan naannoo Somaalee tattaafachaa jiru wanni labsaa jiran waan ajaa'ibaa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf. Lafti Oromiyaan ta'u uummataati. Uummanni keenya sii galtee amma fakkeenyaaf bar silaa warri daangaa kun hin jiraanne warri baddaatii fi bar uummanni keenya waan takkaa ofirraa dhorkuu mata danda'u miti kun warra gammoojjii kanaan jirre jechuudha. Warra lafa Oromoo sii galtee irra miidhamee irratti dhumee irra madaawee lafa tana warra eegu jiru warra cinaaqsan warra mayyuu warra moyyaalee warra baalee sii galtee naannoo maddoo laabu uummanni keenya sii galtee uummata kana cinaa dhaabbachuun hedduu takka barbaachisaadha. Galatoome obboleessa kiyyaa fayyaa ta'e namoonni yaada sii galtee wayita namni keenya kun amma fakkeenyaaf faffaca'oo nuti akka sabaatti sii galtee faffaca'oo amma fakkeenyaaf akka Harargeetti faffaca'oo
yeroo cinaaksanii fi mayyuun siigaltee humni hidhate uummata keenya dhaqu nuti siigaltee hawaasni wal quba qabaachuu wal deeggaru siigaltee warra miidhamu jiru san yeroo hedduu harar kanatti miidhamanii jiran yeroo warri naannoo Sumaalee warra kana deemnee laal warra kana hin jajjabeessu. Kanaaf kun laafina keenya laafina kanaan siigaltee yoo teenyee nuti isa kana faffacoo taane daangaan Oromiyaa karaa hundaanuu siigaltee diinaan weeraramee Oromiyaan siigaltee xiqqaatee uummanni Oromoo siigaltee akka dhabamuu qabu waan ifaadha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya tan irratti haasoo jiru takka tana. Kanaaf namni eenyuun naa kan ijee namni seenuu barbaadu akkam ta'uu qabnaa lafa amma siigaltee weeraramaa jirtu kanatti akka hawaasaatti hawaasni keenya akkam ta'uu qabaa. Kanarratti jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cala. Waalaikumsalam. Nagaa Alta fayyaa. Cuma kabda. Jajjabaa welcome. Bagana gaan waydan. Yaadda waan haasawaa jiran dhageessanimi? Dhageeffadhe. Akkasii siigaltee waa'ee daangaa lafa teenyaa sanitti uummanni keenya akka uummataatti maal ta'uu qabaa. Saniifuu ammaas wanni biraa beektaa TikTok kanarratti namni wal beekuma ajandaa walii uumaa wal arrabsuudha. Uummati qoota akka siigaltee fuudhanii gandaan arsii arge jedhanii siigaltee wal xiqqeessuun kun dhaabbachuu qabaa. Wanni Oromoon dalagu qabdu waan daangaa siigaltee tokkummaanuu lafa Oromoo eeggachuu irratti yoo bobbaanee yoo kan jiru irratti dubbachaa jirra. Atis mee yaada qabdu itti fufiinsa? Beeyteema lafa daangaa tana dhugaa akkuma obboleessi keenya haasisanii nuti wal quba hin qabnu. Rakkoo guddaan wal quba qabaachuu dhabuudha. Bakka hanqinni jirutti akkanatti ragaa qabatamaadhaan as baanaan namni warri daangaarra jiru sana haa dhumuu jee taa'u hin jiru. Haala mijeessaniituma deeggarsa barbaachisaa godhaniif ka'a. Mootummaanis akka uummata san irraa ittisuus qaamaanuu gaafachuun ni danda'ama. Gargaarsa isaaniifis godhuun ifaan ifa dirree baanii godhuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti caalaa keenya. Akkasii dhugaa beektaa amma fakkeenyaaf namni keenya aanuma hundaa'u har'aa ijoolluma teenyaa jira. Isaan illee siigaltee waa'ee lafa daangaa kana dhaabbachuun dirqama. Amma fakkeenyaaf waan inni ajaa'ibe beektaa akkaan laaletti warra Booranaa kanaan ajaa'ibe. Warri Booranaa yeroo siigaltee daangaan tuqame amma dura qabatamaadhaan ichitti arge Booranatti. Warri godinaa, warri bulchaa godinaa, warri siigaltee poolisii, warri kaabinoota hundi isaanii lafa tanarratti hanjabaa takkan beekan. Yeroo jarri siigaltee humni hidhate Sumaalee dhufee Moyyaalee seenu warri bira dhaabbatee uummata san gargaaraa ture. Waan barbaachisu hundaan siigaltee warri godhaa ture isaanii jechuun warra mootummaati. Kanaaf siigaltee gama bulchiinsaa godina Harargee baatiin muuxannoo siigaltee Boorana jirtu akka fudhatanii uummata keenya cinaa dhaabbatan abdii qabna. Akkasuma siigaltee gama dirree dhawaa kanaanis weerarri itti jira. Bulchoonni dirree dhawaatis uummata cinaa dhaabbachuun gaariidha. Amma nuti akka Oromoo siigaltee lafa teenya irratti lafa teenya eeggachuun dirqama keenya. Nama tokkollee miidhuudhaaf Oromoon siigaltee karoora tokkollee hin qabdu. Kanaaf siigaltee gama kanaan itti deemuun gaariidha gama hooggantootaatiin. Haalli amma fakkeenyaaf lafuma namaa tana ka'anii labsii irra baafatanii irra labsachuu kun seera eessaa akka dhufee ajaa'iba ta'a fakkeenyaaf. Kun amma fakkeenyaaf wanni nama agarsiisu beektaa mootummaa Oromiyaa tana laallachuudha. Mootummaa Oromiyaa laallachuudhaa fi paarlaamaan naannoo Somaalee yeroo labsii kana labaasu mootummaa naannoo Oromiyaa tuffachuu. Mootummaan naannoo Oromiyaatis dhimma siigaltee daangaa kana jala bu'ee eeguun ittisuun dirqama mootummaati. Birmadummaan siigaltee Oromiyaa eegamuu qabdi beeku. Birmadummaa Oromiyaa kan eegsisu jalqaba mootummaadha. Itti aansee uummata. Kanaaf siigaltee kana godhuutu barbaachisa malee yeroo hundaa'u daangaa tanaaf oowuun amatuu siigaltee Sumaaleen humni hidhate dhufanii naannoo teenya
daangaarra cinaaksan dhufanii nama ajjeesanii deeman nam tokko gaafatu hin jiru. Mayyuurra dhufanii akkasitti deeman bordaddee Harargee lixaa Baalee Moyyaalee maali kun siigaltee wanni kun furmaata waaraa harkatu qaba wanni daangaa kun siigaltee yeroo hundaa'u siigaltee kana dubbachuu qabnu kana siigaltee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa House of Federationiin dhimma kana siigaltee xiyyeeffannaa kanneen furuun barbaachisaadha. Warri siigaltee waa godhu barbaadu beeki anamma fakkeenyaaf warra Somaalee ka hidhate kana warra hidhatee amma fakkeenyaaf daangaa Oromiyaa humnaan cabsee yeroo labsu